Oh, ya dumbusha. Doktora tun naqee ilaalee wayya doktorri na ilaalu isaa wayya qofaa kana. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyuma. Har'agaa isinitti haasa'uudhaan dhufee waan ani irra ga'e egaa wanta haaraan yoo jiraate jedheera mitiire. Wanta haaraa tokkotu jira. Mee dumbusha kottuu taa'es. Ndeessus jalaan siqaa. Yeroo biraa jedhe yeroo biraan taa'asi bira naan jedhe asuma jira garuu anuma naannaadhuma koo kana jira. Amma dumbushaatu na kofalchiisaa olee har'a maaliif yoo jettanii waanuma dinqiidha. Har'atuma haasofnu dumbusheenaan jedhe yennaan wal fuuneerra miti amma eeyyeen jedheen. Amma gawaatu natti argama waan hundumtu arganuu guuteedhe maaliidhaan jedhee maanimmoo wanta sitti argamu hin jedheen. Jennaanii ijoollee mana kana keessa yaasna jedhe. Yeruma ijoolleen ila wal caccabsaa mana kana keessa siifachi jettutu natti argama jedhe. Maal akkam jennaan ijoollee godhannaan jedhe. Dumbishaa maali anoo bishaanuma walii wajjin dhunna jedheetani nama bishaan walii wajjin dhunnu barbaachan dhufe. Egaa erga jettee innaan kolfi saaraanuun kofaltee naan jedhe. Innaanii saaraanuun kofaltee kolfennaanii aqiitii naan jedhee innaan macaa qulqulluu fidennaan isa massaaraan isaa kana waan barbaadan itti qottaa itti gaafadha maal jedha kanaan isinii deebisanne. Amma dhaqeen fidee seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 9 kaasee dubbisinaan jedhe. Wantichi dheeraadha. Ani gabaabsee dhuman isinitti hima. Sagalee ka'aatii isin garuu dubbifadha. Aniif inni wal bira oolla waan ta'eef yeroo hundumaa kana wali dubbisaa oolla. Gubbaadhaa yerootti gadi dhuftanii ergamoota waaqayyootu mana Abrahaam naqe. Innaan Abrahaamtu asii gadi fiigee jara kana nyaachisa. Yennaanii akkana jedhe ergamaan waaqayyoo meerri haati manaan keessa haaraanii jedheen hin agarre waan ta'eef jennaan dukkaana sana keessa jirti jedheen. Innaanii isheen immoo dhaggeeffatti gurra geensite. Naanii waggaa har'aa mucaa dhiiraa baatti jedheen. Jennaan hin kofalte. Kofalte saaraan wantichi nama kofalchiisa. Dulluma keessa. Innaanii kanaaf jedheen iyyuu dumbushaan iyyuu saaraanuu kofalteetti naan jedheenna. Meesiniin dubbisamee waan isheen kofalte dhannee ilaalla wajjinumaan 12 kaasee hin dubbisa. Nahuuf kalchaa gaa jettiin baay'ee maxaxxariidhaan iyyuu didaayetti 12 akka jedha. Kanaaf saaraan garaa ishee keessatti seeqxe. Ergan dulloomee dadhabee abbaa manaa koo bira ga'uu iyyuu nan awwaaree abbaan manaa koos lafa guureera mitiire jette. Waaqayyo immoo Abrahaamiin maaliif saaraan ergan lafa guuree dadhabee amma an dhuguman dhala godhadhaa jettee kofaltee. Wanti dinqisiisaan waaqayyoo gochuu dadhabu jiraare. Bara egeryoowwan deebi'ee gara kee nan dhufa. Saaraanis ilma godhatti na eeddi jedhe. Saaraan garuu sababii sodaatteef an hin kofallee jettee gante. Inni immoo lakkii kofalteettaa jedheen. Obboloota koo dhugaadha. Waaqayyoo wanti dadhabamu tokko hin jiru. Wanti dinqisiisaan waaqayyo gochuu dadhabu jiraare jedha 14 irratti. 14 irratti wanti dinqisiisaan waaqayyo gochuu dadhabu jiraare hin jiru. Isa cufe bana waaqayyo. Isa karaarra dhaabbate karaarra galagalcha. Gaara sasatti ta'es duraa lafa godha. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru. Waaqayyo dubbannaan hinuma ta'a. Dumbushaa koo waaqayyoon eegganna.
dhugaadha ngolfu lammata wanti isaaf dadhabamu hin jiru inni danda'aadha isa cufe kan banu haleluuyaa waaqayyoof galanna ta'u waan irra geenye immoo finnee dhufna naa kabajamaa gooftaan koo sina kabaju ayyaana isaa keessatti sina eegu ameen ameen. hin ulfaata qofichi akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii gaa isin duraan ture miti hin turre nugaa turre itti maaniyyuu ture haadhuma isaatu mijachuu dide wannichi nan isa dheengadda isinitti meesin ta'e yaadattu miti ijoollee mana keessa yaasna jenne waaqayyoos nu gargaare tani madheetanii tan agarsiisanittaniyyuu agarsiisa waan ani isinitti agarsiisutu jira. nu gargaare faarfannaa isa kamiinati faarfadhu naan jettee hin danda'ama ila faarfannaa tokkotu jira erga waan isaa barree booda faarfachuutti kaane hin danda'amaam isaaf hin danda'amaam gooftaaf waan hundumtu hin danda'amaam isaaf hin danda'amaam gooftaaf waan hundumtu hin danda'ama amma garuma sanatti jirra qophooftanii ture isinittan agarsiisa gaa abeet ammanaa gadi geenye dhugaa hin bareen isinittan immoo hima lama lakkuu dadhane maqaa wajjinuma baafna gaa akkan jenneerra ijaaf gaarii miti jedhanii naxalaa kanan irra buusee deema yeroo hundumaa laakunuudhaan geenyeerra yeroo meeqannuwaa fi torban tokko yoo baay'ate torban tokko akkasitti na shaffanii deema. Duddayyuu nama cabsa baay'ee laala sadii fakkaata dhufeera kanaaf egaa daakuu marqaa isanii qopheessaa jira daakuu marqaa kana amma isa kana akkasin irra buusee deema lakkasan irra buusee deema jedhaa danda'ee sin taa'u jedhaa lama wayi sadii ta'uun isaayyuu noodhu dhufeen immoo isinitti agarsiisa waaqayyoon naa kadhadhaa hin danda'ama isaaf hin danda'ama. ማን ነው እየጨቀጨቀ ያለው እዚህ እየደወለ? የሆነ ሰው አለ ወግቼዋለሁ። እንዲህ እየሳክ ዘመን ይለቅ። ምን አይነት ሰው ነው? ከአገልግሎት መስጫ ክልል ውጭ አላኩት። አሜን ከገባችሁ አሜን በሉ። እንዴ ረፊ በሏት ጨምሩላት።